Harka fuunee akka mooltan kabajamtoota daawwattoota Federeeshinii Kubbaa Miilaa Oromiyaa odeeffannoo ispoortii guyyaa Oromiyaa isinitti maana waliin tura. Taphoonni torbee shanaffaa liigii tokkoffaa Oromiyaa ramaddii baa kibxataa irraa isteediyeemii magaalaa Shaashamanneetii geggeeffamee ooleera. Ganama sa'aatii 3 irratti Buusaa fi Fiichee gidduutti morkii geggeeffameen kilabiin bulchiinsa magaalaa Buusaa galchii 3-2 bulchiinsa magaalaa Fiichee injifateera. Jireenya Daaneel immoo Buusaa irraa taphataa urjii taphichaa ta'uun badhaafameera. Sa'aatii 5 irratti Kofalee fi Boqqojjii gidduutti taphaa geggeeffameen kilabiin kubbaa miilaa bulchiinsa magaalaa Boqqojjii galchii 3-2 Kofalee injifateera. Amiin Nugusee galchiiwwan injifannoo 2 Boqqojjiif lakkoofsiseera. Kanumarraanis taphataa urjii taphichaa ta'uun Boqqojjii irraa badhaafameera. Bawaaree booda sa'aatii 8 irratti Qarcaa fi Waabee gidduutti geggeeffameen kilabiin kubbaa miilaa Waabee galchii 3-0 kilaba kubbaa miilaa bulchiinsa magaalaa Qarcaa injifateera. Yaabsiraa Mikiruu immoo Waabee irraa taphataa urjii taphichaa ta'uun badhaafameera. Tapha sa'aatii 10 irratti Goobessaa fi Leemman gidduutti geggeeffameen Leemmanii fi Goobessaan galchii tokko qixa bahuun qabxii qooddataniiru. Kanumaanis Yaabsiraa Mokonnan kilaba kubbaa miilaa bulchiinsa magaalaa Leemman irraa taphataa urjii taphichaa ta'uun badhaafameera. Gabaasa qindaa'eef Sanyii Cannaqaa Shaashamanneerraa.